Oomishni isaanii mallattoo jabinaa fi qulqullinaati. Keessattuu waggoota muraasaan dura mana magaalaa tokko guutuu kan taasisu meeshaalee elektirooniksii isaaniiti. Sony, Sharp, Toshiba, Sanyo, Panasonic, Pioneer, Hitachi fi kanneen biroos kalaqa isaaniiti. Har'as guutuu addunyaatti oomisha konkolaataan adda durummaan eeramu. Infiniti, Lexus, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Honda, Isuzu, Nissan fi kanneen biroos isaantu oomishee addunyaaf dhiyeesse. Kanaasawaa jirru waa'ee biyya baha fagoo, waa'ee biyya lammiileen ishee jaalala hojiif qabaniin yeroo dheeraa hojii irratti dabarsuun hamma wareegamuutti gahanidha. Waa'ee Jaapaan coomsa indaastirii kana dhugoomsuuf beekumsa mandhaalee qabdu irratti qorannoo bu'uureeffachuun waan hanqate biyyoota alaarraa fudhatte. Jaappaanii fi Itoophiyaan bakka argamaan baay'ee kan walirraa fagaatan ta'anis wantoota wal fakkeessan hedduu qabu. Baay'inni uummata isaanii wal gita. Biyyoonni lamaanuu seenaa boonsaa addunyaa irraa jeffate qabu. Lamaanuu hin koloneeffatamne. Weerartoota alaa qolachuun qaaneessanii ofirraa deebisaniiru. Aadaa fi duudhaa isaaniif iddoo olaanaa kennu. Lamaanuu waggoota hedduu hariiroo addunyaa birootti karra cufachuun waan addunyaan biraa keessa jirtu osoo hin hubatin turaniiru. Jaarraa 18ffaa keessa barreessaan Ingilizii Edward Gibbon gara Itoophiyaa dhufuun argaa dhageettii biyyattii odeeffatee bitaaf mirga mil'atee barreesseera. Barreeffama isaa waa'ee Itoophiyaa yeroo hedduu eeramu keessaa inni tokko Itoophiyaan biyya addunyaa irraanfattee, addunyaa irraanfatteenis irraanfatamtee waggoota kumaaf hirriba keessa turteedha jedha. Jaappaanis akkuma Itoophiyaa walabummaa gonfattee itti fuftus gumbiin ishee garuu hir'uudha. Biyyoonni lamaanuu lammiileen beelaan kan keessatti dhuman, fakkeenya doofummaa ta'uun kan eeraman, boodatti hafummaan keessatti biqilee hiyyummaan kan keessatti biilee. Ta'us Jaappaanitti mootiin Meejii jedhamu baalli aangoo fudhachuun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1868tti haaromsa labsan. Haaromsa kanaanis Jaappaan aadaa fi duudhaa ishee tikfachaa beekumsa mandhaalee qabdu irratti qaroomina alaa akka dabalattu taasisan. Keessattuu hojiilee sibiilaa, ogummaawwan harkaa, doonii tolchuu fi humna ittisa biyyattii cimsuu irratti xiyyeeffatan. Mootii Meejiin baalli yoo fudhatan biyyi lammiileen beelaan keessatti du'aa turan waggoota xumura mootii Meejiitti badhaadhinatti ce'uun Ameerikaa fi Jarman fa'aa wajjin waamamuu eegalte. Jaappaan akka biyyoota biroo albuuda fi lafa bal'aa qotiisaa qabaachuu baatus naamusa hojii, jaalala biyyaa, kutannoo uummataa, xiiqii biyyaalessaa fi mul'ata hooggansaan jalqaba jaarraa 20ffaatti oomisha indaastiriin addunyaa raajessite. Kanaanis meeshaalee xixiqqoo akka qaruuraa fi lilmoo irraa jalqabee oomishaalee gurguddoo elektirooniksii, konkolaattota, meeshaalee waraanaa, oomishaalee huccuu, dooniiwwan daldalaa fi waraanaa ammayyaaf oolan hojjattee gurguruun gabaa addunyaa to'achuu dandeesse. Bara darbe qofa kaampaaniin oomisha konkolaattota Toyootaa konkolaattota miiliyoona 11 gurguruun addunyaarraa gurgurtaan sadarkaa jalqabaa irratti argama. Magaalaa Tookiyoo jiraattota miiliyoona 38 ol qabduuf ammoo baaburri saffisaa fi ammayyaa hojjetan magaalota addunyaa biroofis fakkeenya ta'uun kan eeramuudha. Itoophiyaan akkuma Jaappaan seenaa boonsaa kan qabdu birmadummaa ishee kabachiifattee aadaa fi duudhaa tikfattee itti fuftus hiyyummaa jalaan baane. Qonnas ta'e indaastiriin hanga eegamu fuulduratti hin tarkaanfanne. Ijaarsa biyyaas ta'e ijaarsa dhaabbilee lafa hin qabanne. Yeroo ammaa uummata biiliyoona 1 fi miiliyoona 400 kan qabdu Chaayinaanis du'a Maao Zeedong booda gara aangoo hooggansaatti kan dhufan Deng Xiaoping imaammata cimaa biyyattii gara indaastiriitti ceesisuu hojiirra oolchuun Chaayinaa har'aaf bu'uura kaa'aniiru. Chaayinaanis yeroo jaarraa walakkaan guunne keessatti lammiilee miiliyoona 700 hiyyummaa jalaa baasuun raajii misoomaa hojjette. Gara biyyoota Eeshiyaa isaan biroos yoo mil'annu keessattuu biyyoonni 4 qeerransoota Eeshiyaa Asian Tigers jedhaman yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa ofirraa hurgufanii imala guddinaa eegalan. Kooriyaa Kibbaa, Taayiwaan, Hong Kong fi Singapore karoora misoomaa cimaa mootummaan isaanii baase kutannoo olaanaan hojiitti kun yeroo gabaabaa keessatti ofirra darbanii oomisha alergiin dorgomaa ta'uu danda'aniiru. Biyyoonni kunneen misoomaan fuulduratti tarkaanfachuu kan eegalan akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1960 irraa eegaluuni. Xiyyeeffannaan isaaniis teekinooloojii hidhachuu fi misooma indaastiriin alergii guddisuudha. Kanaaf ammoo barnootaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun humna nama teekinooloojiin gahoomee fi biyya jijjiiruuf kutannoo qabu hedduminaan horataniiru. Misooma ariifachiisaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1960tti eegalan osoo addaan hin kutin cimsanii itti dhufuun dhawaataan hiyyummaa hir'isuun waggoota 30 keessatti jechuunis akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1990tti gara tarree biyyoota guddataniitti ce'uu danda'aniiru. Kooriyaan Kibbaas konkolaattotaa fi elektirooniksii gabaa alaatti erguun ilmaan ishee hiyyummaa jalaa baafte. Misoomni saffisiisaan Kooriyaa Kibbaa kun Miracle on the Han River raajii laga Haan gubbaa jedhamuun beekama. Lagni Kooriyaa guddichi Haan magaalaa muummee biyyattii Seewoliin qaxxaamuruun akkuma biyyattiif simboo ta'ee raajiin misoomaa Kooriyaa Kibbaa ittiin moggaafame. Itoophiyaanis
laga guddicha Abbaay irratti raajii misoomaa hojjetteen misoomaalee gurguddoo dabalataaf fuulduratti tarkaanfachaa jirti. Jalqabamuun ijaarsa warshaa xaa'oo, calaltuun boba'aa, gaaziin uumamaa, misoomni niikuleeraa, ijaarsi buufata xiyyaaraa Bishooftuu Abuseeraa ifa Abbaay guubaarraa ibsee hordofuun caalatti Itoophiyaa gama hundaan ifaan guutuun Itoophiyaa gadadoo hiyyummaa keessaa baasuuf abdii guddaa uummatatti horaniiru.